Tole, achama harka fuuni kam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo ani nagaa kooti isinis bakka jirtan hundumaatti baga nagaa taatanii hiriyoota koo qaqqaalii hiriyoota koo jaalala nagaadha miti galata waaqayyoo ani nagaa kooti. Egaa amma yeroo kanaatti na jajjabeessaa kan jirtanii maatii naaf taatanii kan jirtanii akkasumas jabaadhunaan jechuudhaan maatii koo taatanii natti dabalamtanii share naaf gochuudhaan like naaf gochuudhaan subscribe naaf gochuudhaan na jajjabeessaa kan jirtan jabaadhaan nuun jettanii ana qofaa biti ijoollee baay'ee dudduubaan dhufaa jiran jajjabeessaa kan jirtan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Duraan dursee akkasumas hamma yoonaatti maatiin naaf hin ta'in kan jirtanii ana qofaa miti ijoollota reefuu YouTube eegalanii bukkee kan hin jirre dhaabbachaa jajjabeessaa bukkee dhaabbachaa kan hin jirre jabaadhaan nuun jedhaan nu jajjabeessaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa seenaa wayii tokko qabadhee dhufeen jira hamma dhumaatti gurra keessaan naaf kenna na dhaggeeffadha. Namni tokko gaafa waa dubbatu waa malee waan dubbatu sababa qabaachuu danda'a. Namni tokko immoo gaafa dhaggeeffatu waa irraa barata waa irraa hubata. San dubbadhu irraa hiriyaan koo tokko waan baay'ee barachuu dandeessi qalbeeffachuu dandeessi. Isa hiriyaan koo dubbattu irraa immoo ani immoo waa tokko hubachuu nan danda'a qalbeeffachuu nan danda'a. Wal barsiisuun walirraa barachuun immoo amaluma jireenyaatidha. Namni ofii isaatiin beekaa ta'ee dhalata utuu hin taane kan beekaa ta'ee dhalate irra kan beekaa irraa baratetu caala. Kanaaf hamma jirrutti seenaa bareedaa walitti himaa wal bohaarsaa wal bashannansiisaa. Egaa amma wal bira jirrutti waan gaggaarii wal gorsaa akkasitti deddeebi'uun gaariidha. Life is short itti miti warri adiinuu jireenyi gabaabduudha. Ishee gabaabduu kana keessatti immoo sammuun namaa bu'aaruu qaba. Yeroo hundumaa hojiidhaan biizii yoo ta'e yeroo hundumaa yaadaan biizii yoo ta'e sammuun namaa injee qaba. Kanaafuu yeroo tokko tokko akkuma ganama cireen nu barbaachisu guyyaa laaqanni galgala iraanni nu barbaachisu sammuun keenyallee yeroo tokko tokko boqochuu aara galfachuu oduu bashannansiisaa waan barsiisoo waan bu'aarsoo kan fudhatee bu'aaruu qaba jechuudha. Har'a waa tokko dubbachuufani innis yeroo waa'ee yeroo kanaatiin wal qabata keessumaa waa'ee jaalala yeroo kanaatiin wal qabata. Seenansa seenaa dhugaadha. Jaalala yeroo ammaa jaalala shamarraniif jaalala dhiira gidduutti adeemaa jiru keessatti jaalala yeroo ammaa xiyyeeffannoonsa maalirra dhaabbateeti kan jedhuu fi seenaa dhugaa shamarree tokko kan mudate isinitti hima. Egaa shamarreen tokko gaafa jaalalaaf geessu yookiis gaafa dhiira barbaadde gaafa dhiirri ishee gaafatatu gaaffii dhiiraaf deebisuudhaan dura sammuu ishee keessa waa tokkotu jira. Fakkeenyaaf dhiirri tokko bifa bareeda yoo ta'e qabeenya qaba yoo ta'e beekamaadha yoo ta'e inni kun ulaagaa shamarranii jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran maal barbaadu dhiira beekamaa dhiira akkas kiisiinsaa kun kaf jedhee birrii qabu jechuudha. Dhiira akkasumas illee barnoota fagaate barbaadu. Egaa shamarreen kunis ulaagaa ishee warra kana keessaa isuma tokkodha. Shamarra baay'ee bifa qabeettii tokko akkasumas jaalalaaf kan geesse tokkotu ture. Isheenis ulaagaa warreen nama sinii kaase keessaa beekumsa yookiis maallaqa yookiis immoo beekamtii kana dhiira hin daangessiti. Dhiironni baay'een ishee gaafatatu. Fuudhaaf ishee barbaadu kan jaalala dhugaa ishee gaafatatanis jiru. Kan akkasumas narraa baatu ishee gaafatatanis jiru. Garuu intalli xiyyeeffannoo ishee waa tokkorra jechuudha. Innis maal barbaaddi isheenii dhiira beekamtii qabu otoo hin taane yookiis dhiira bifa qabu otoo hin taane yookaas dhiira amantaa qabu amantaa isaarra dhaabbatte jaallachuu otoo hin taane dhiira qabeenya qabu barbaaddi yookiis abbaa qabeenyaa barbaadde jechuudha. Egaa yeroo tokko tokko carraas ta'ee jireenyas ta'ee dhiira hawwan dhabuunis jira. Fakkeenyaaf akkuma naannoo keenyaatti shamarran baay'ee dhiira beekamaa tokko dhiira onneen isaanii irraa qabame tokko harka keessa galfachuuf yaalii godhu. Garuu dhugaa isaa dubbachuudhaaf dubartiin tokko
dhiira gaafatatte itti heerumuurra dhiiratti dhiyaatte dhiira jaalala qabsiiste itti siqxe itti heerumuurra dhiirri utuu onnee isaa kennee fi utuu dhiirri ishee gaafatatee dhiirri maal jedhee gaaffii jaalalaa qofaa miti jaalala isheetiin booji'amee ishee fuudhee gaa'ela ishee waliin dhaabbatee shamarraniif kana wayya jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee gaafa dhiirri nama dhiisee deemuu miidhamaan dubartoota yookaas shamarranidha. Dhiirri shan jaallatee fuudhee dhiisee hagas mara irraan beekamu aadaa keenya keessattis duudhaa keenya keessattis dhiirri shan fuudhee hagas mara qaanii miti jechuudha. Garuu dubartiin tokko lamaa ol yoo heerumte sadii akkas yoo heerumte baay'ee aadaa keessatti maatii biratti akkasumas illee amantaa biratti waan fokkisaadha. Egaa shamarran amma waa ishee isinii kaasuu jedhu kuni dhiira qabeenya qabu barbaadde jechuudha. Dhiirota hedduu gaafatan keessaa dhiira waan hawwite irraa argattu yookiis dhiira hawwite hin dhabde intalli kun maal gootii akkamittan dhiira barbaadu kan harka keessa galfadha yookiis dhiira fedhee jiru kan akkamittan kan koo godhadha inni eenyudha jettee yaada ishee keessa teessee itti yaadde itti mari'atte isheen ulaagaa ishee dhiira bifa qabuun barbaanne dhiira qabeenya qabuun dhiira beekamtii qabuun barbaanne akkasumas dhiira barnootaan fagaate iddoo tokko ga'e hin barbaadde isheen abbaa miliyeenaa yookaas abbaa biliyeenarii barbaadde walumaa galatti jechuudha. Shamarreen kun egaa yeroo baay'ee immoo abbaan miliyeenarii yookiis namni qabeenyaa qabu kun akka tasaa hin argamu. Maaliif qabeenyi eenyumtiyyuu kan fiiguuf kan taaruuf qabeenyaaf mitiire egaa hin dhabame inni ishee yaadde kun gaafa dhabamu waa tokko murteeffatte. Fakkeenyaaf amma hoteela keessa gaafa deemanii eenyu qabeenyaa akka qabu eenyu qabeenyaa akka hin qabne yeroo baay'ee shamarran mana hoteelaatii hojjetanii beeku. Egaa iccitii isaa kana gabaabsee gaafa isinitti himuuf jedhu jechuudha. So intalli maatii ishee biraa baatee achi yoon deeme nan argadha itti siqeenyaan harka koo keessa nan galfadha jettee mana warra isheetii baatee seenaan dhugaadha waanuma sirriidhumas eessa bakka isaa yoon kana isinitti himuu baadhe jechuudha. Waanuma sirriidha waan dhugaadhas ani waan haa ta'u tokko fidee isinitti himu waanuma qabatamaa isinitti hima. Intalli safuu beektu intalli otuu warri ishee haalaan ishee kennatanii heerumtee gaa'ela qabatte maatii ishee bulfachuu dandeessu qabeenyaaf jecha warra ishee biraa baatee hoteela galte jechuudha. Gaafa hoteela galtu kan isheen barbaadu silayyuu nama qabeenya qabu itti gatteessee nama qabeenya qabu kanaa harka keessa galfachuudhaaf yaalii goote. Guyyaa tokko jaarsi umuriin isaa darbe tokko hoteela dhufe jaartii isaa harka qabate. Intalli dhattee waan nyaatamu waan dhugamu dhiyeessitee fi maal goote itti siqxee guyyaa sanaaf keessummeessitee galchite. Ammas guyyaa lammaffaattis akkasuma goote jechuudha. Itti dhiyaattee jaarsa jaalala qabsiisuudhaaf. Jaarsi kuniif jaartiin kun immoo abbaa manaaf haadha manaadha. Namicha abbaa biliyeeneriitii yookaas qabeenya baay'ee kan qabudha jechuudha. Garuu rakkoon dhumarratti wanti ta'u tokkotu jira jechuudha. Isa dhumarratti asinitti hima. Intalli kun itti siqxee jaarsa kanaa jaarsi hin beeku dhugaadhuma na jaallatte si'a jaarsi jaartii yeroo hedduu deddeebi'anii hoteela sanaa fayyadamu nyaatanii dhuganii maallaqa gaafa kaffalan jaarsi maallaqa guddaa kana baasee lakkaa'ee kennee ka'a. Intalli itti siqxee babbareeddee maal jettee eeggachuutti kaate. Achi jaarsi yaadarra godhate jechuudha. Jaarsi umuriin darbeera guyyaa tokko maal godhaa? Jaartii manatti dhiisee hin bareechu. Amma bareera gaa jaarsa kan talli itti siqxee maal jette kanatti bareera haalaan bareera. Dhiironni immoo dafanii waa tokko baru mitiire hin baree jaartii manatti dhiisee guyyaa tokko hoteela deeme qofaa isaa. Jaarsi intalli onnee qulqulluudhaan na jaallattisi. Intalli garuu jaarsa umuriin irra darbee kan isheen jaallattee fi maallaqaaf malee jaalalli jaarsarraa ishee qabee miti jechuudha. Achi gaafa qobaatti argattu hin gammadee jaalala ishee sana jaarsaaf ibsiteef. Gaafa jaarsaaf ibsituu fi jaarsi dhugumattuu silawusa kana irratti naqa'eera. Gaaffii jaalalaa gaafa isheen dhiyeessituuf jaarsi irraa fudhatee guyyaa gaafa sanaatii kaasee ija hatee jaartii isaa dhokatee
hoteela sana deemuutti ka'e. Hoteela inuma deemaa hin fayyadamaa maal jedhaa isheenis waliin intalli ittuu bareedaa jaarsa booji'uudhaaf jaalalaan jettee jaarsa booji'uudhaaf kan dura bifa qabdurra faashina kana fitti goggoote jaarsa boojite jaalalaan. Jaarsi dhuguma na jaallatte see jaalalaan booji'ame jaartiirraa yaada naanneeffataa dhufe. Sana booda yoonaadha warraa koo dhiisee si fuudhee natti heerumtaa reedhee jaarsi gaaffii dhiyeesseef. Intalli laphee iyyuu rukutan yookiis iyyuu hin jenne kan isheen barbaadu silayyuu abbaa biliyeenarii yookiis abbaa qabeenyaa waan barbaaduuf jechuudha. So akkasumatti itti fufanii yeroo muraasa booddee intalli kuniif jaarsi kunii jaalala isa fokkisaadhaan qabaman jechuudha. Jaarsi amala jaarsummaa isaa dhiisee ulfina isaa dhiisee haadha warraasaa ishee maltuuf dhiisee intala umuriin hin malleef intala kan taatuu fi yookiis ilmoo kan taatutti deebi'ee jaarsi jaalala waliin eegale. Yeroo kana jaartii mana keessaa hin barte. Egaa dubartoonni hammammaan guddaa ta'an malee dafanii waan qabuun isaanii fala. Inumatti teessee hin barte. Sana booda jaartiin qabeenyichi durayyuu jechuudha. Durayyuu qabeenyi furmaan waan hundumtuu jechuudha kan jaartiiti. Jaarsiif jaartiinis karaa biraa dursaa gaa'ela sana gaafa hundeessanii jarris guyyaa keessa hundeessaniiru. Jaartiin ofiisheetii qabeenyaa kan qabduu fi dursa jaarsi irraa duunaan namtichi kun jaartii kana deemee dhaqee fuudhee jira. Qabeenyi walumaa galatti kan jaartiiti malee kan jaarsaa miti jechuudha. Kan intalli isheen hoteelaa jaarsatti maxaamte yookiis qabeenyaaf jettee jaarsa umuriin hin geggeessine yookiis umuriidhaan wal bukkeen dhaabbanne kanatti heerumaa jirtuu fi hiriyoota ishee baay'ee diddeetti. Hiriyoota isheetiin jechoota fokkisaa jetteettiin aniif isinii waliin mallu isinii hiyyeessadha naaf hin taatanii ani kanan barbaadu abbaa qabeenyaati waan jedhamu yaada arrabsoo kana hiriyoota isheetiin gahaa turteetti. So sana booda jaarsiin jaallatee intalli jaarsa jaallattee jaartiin mana keessaa tokko lama jettee waan waliin qaban hunduma isaa sirreeffattee informationis namootarraa fudhattee jaarsi eessa akka oolu eenyu waliin akka oolu waan hundumaa xumurtee qabeenya ishee harka ishee keessa galfatte jechuudha. Sana booddee jaarsiif jaartii walii galanii jaartiin gaaffii dhiyeessiteef mana keessa maal wayya ana waliin jiraachuu wayyamoo intala kana waliin ba'uu siif wayyaate jaarsi alan akka gammaduu ta'e maaliif intala bifaan bareedduu umuriin isaaf hin malle argate jaarsamma onnee qulqulluudhaan intala jaallate. Intalli garuu gaafa jaarsi hoteela dhufee birri fufurdaa kana jaartii waliin kaffalan argite jaalalaan boojite qabeenya qabaa harka keessan galfadha jetteeti. So sana booddee hin taa'anii intalli sin teesse jaarsi sin taa'anii yeroo muraasa booddee walitti dhufanii jechuudha. Walitti dhufanii gaafa jedhanii amma jaartiin waan qabdu hundumaa harka keessa galfatteetti. Manallee gara isheetti garagalfattee yookiis maqaa isheetti deeffattee dura jaalalaan kan qabeenyi illee tokko akka tokkotti waliif galanii jiranii kan ishee kan ta'e hunduma jaarsarraa kaafattee jaartiin yookiis narraa deemee yookiin sirraan deemaatteeni ati narraa deemee dheeni jaartiin irraa deemtee baatee yeroo muraasaaf bakkee bulte manni miidhagaan kun kan saamiti jireenyi jiraa manni jiraa waan hundumtu guutuudha guyyaa sanaaf torbee muraasaaf jechuudha. Jaartiin manichuma keessatti dhiistee baateetti jaarsa irratti barte jechuudha. Sana booddee hin ba'anii gaafa jaartiin baatu yeroo muraasa booddee intala sana fidatee dhufe jaarsi. Yeroo fidatee dhufu akkuma hawwite yookiis akkuma yaadde ta'eef wanta hundumtu jechuudha. Sana booddee intalli teessee falafalatte. Maaliif mana laallaan manni bareedaadha. Gibbii keessa laallaan waan hundumtu bareedaadha. Sana booddee jaarsa kanaaf ilmoo godhachuun qabattee murteessitee ilmoo godhachuudhaaf piroosesii jiru hundumaa xumurtee garaatti baatte. Yeroo muraasa gidduu jechuudha. Maaliif jaarsi umuriidhaan sokkeedha ilmoo godhadheen qabeenya kanatti hafa waan jedhamu wayii sammuu ishee keessa galee jechuudha. Jaartiin haati qabeenyaa ji'a muraasa booddee karaa mana seeraa dhuftee mana kootii gadi naabaa jetteeni jaarsi yoo intalatti meentala nan dhaba waan jedhuu fi tooftaadhaan
jala dabarsee mana isa kana gadhiisnee manni iddoo biraadha kan koon jira jedhee manicha gadhiisee fi mana kireeffatee deemee dhaqee mana biraatti gale. Mana biraatti galanii kiraan mana alana manni kiraa ta'ee jireenyi jaarsa humna hin qabne hojjeteetti fiduuf waan ulfaataadha. Itti taa'anii gaafa itti taa'anii hundumtuu duwwaa ta'e jechuudha. Intalli immoo garaatti baatteetti. Sana booda intalli maal jetti? Namtichi kun dhabee otoo hin taane sarpiraayiz gochuudhaaf yookiis nama daaluudhaaf akkan iyyummaa keessatti isaa wajjin turuu fi akkan isa dhiisee deemu nama daaluudhaaf jettee indeessa ilmoo guddifatte. Indeessa ilmoo hamma yeroo muraasaatti neegdee qabeenyi meerreetti qabeenyan ilaalee dhufe meerree kun meerree. Qabeenya ilaaltee dhufte qabeenyi kan koo miti kan haadha warraa kooti. Ati jaalalaan narraa qabamte jennaan haadha warraa koo irraa adda ba'e si faana ba'e jedhee jaarsi deebii gabaabaa deebisee fi intalli ilmoo godhattee achi deebitee hiriyoota isheetti hirmuudhaaf kaleessa jecha fokkisaa hiriyoota isheetiin jetteettiin jaarsa wajjin taa'uudhaaf qabeenya isheen ilaaltee dhaqxee kan isaan taane kan haadha manaasa kan jaartii kan biraati isheen qabeenya ishee hundumaa jaarsarraa fudhattee deemte intalli salphinaan jechuudha. Ija otuu hiriyoota isheen guutiin ija maatii isheen guutiin ilmoo sana fudhattee gara hoteelaatti deebite. Kun seenaa dhugaadha. Ani gaggabaabseen isinitti himuuf jedheetiin malee seenaan isaa ajab kan nama jechisiisudha. Maaliif shamarran gaafa maallaqa fo'atan kun jira. Yeroo ammaa kana shamarran jaalala dhiisanii maallaqa duukaa ba'aru. Dhiironni jaalala dhiisanii maallaqa duukaa ba'aa jiru. Maallaqni iddootti barbaachisu qaba. Jaalallis iddootti barbaachisu qaba. Garuu caalmaatti filatamuu kan qabu maallaqa otoo hin taane jaalala. Jaalalatu maallaqa fida malee maallaqni jaalala hin fidu. Gonkumaa jechuudha. Namni miliyoona qabu tokko namni maal qabu tokko jaalalaan bahee bitaa yoo jedhe inni kun sobaadha. Jaalalli hin bitamu. Garuu namni jaalalli hin bitamu. Waanuma beekamaadha jechuudha. Namni maallaqni maaliyyuu bituu hin danda'u. Jaalala bituu hin danda'u. Iddoo isaatti hin barbaachisaa. Itti nyaatanii dhuguudhaaf hin barbaachisaa. Garuu isa toora gadhiise taanaan maallaqni faayidaa hin qabu. Filannoon kan caalu jaalala. Namni jaalala qabu, namni fayyaa qabu waan hundumaayyuu gochuu waan danda'u jechuudha. Guddaa galatoomaan isiniin jedhaa isin barsiiseera jedhee yaada egaa viidiyoo kan gabaabsuu waanan jedheefi faadha viidiyoo biraa keessatti wal arginaa irraa barattaniitu yoo ta'e sheer laayik sabiskiraayib naaf godhaa.